Latiikoo wajjin duuna jette. Latiin kan qabee dhiisu wallaale. Dabtara tokko fuudhee qilleensatti dabarsee dafqi fuula ishee fi qaama ishee irraa akka bishaanii gadi lolaa. Abdii kutatee isheen duutee ani qofaa kun jiraadhu jedhe. Waan hunditti dukkanaa'ee hiyyee nama waamu hawwii koo jechaa raasee waame. Jettee hafuura dheeraa baafatti malee deebiin laattu. Kana gidduutti sareen tokko baargamoo keessaa fiigaa dhuftee isaan argite. Sodaattee dhaabbattee isaan ilaaluu jalqabde. Booda immoo itti dutte jette. Baargamoo gobbuu kana gidduu dameen isaa dagaagee kan dhaabbatu mukti baddeessaa guddaa tokko jira. Muka kana jalaan namichi gabaabaa gurraachi tokko qottoo gatiittii irra kaawwatee gara isaaniitti dhufe. Latiin namticha kana fageenyatti battaluma argetti isa bare. Ba'aa qofaa isaa baachaa jiru nama isaa wajjin hirmaatu argachuu isaatti gammade. Obbo Wasawwasaadha. Waardiyyaa mana misiyooniidha. Maqaan isaa inni dhugaan Kennasaadha. Yoggaa dubbatu sababii ariifatuuf fakkaata. Namoonni galda sanaa kan maqaa qoosaa Wasawwasaa moggaasanidha. Obbo Wasawwasaan haala ijoollee kan argee itti fiigee maal taate mucaan jedhee bira gadi taa'e. Utuu mana barumsaa deemnuu akka gaggabsu godhe. Lafti ittiin marreena biraa kufte jedhee Latiin. Anaa nyaata. Mucaa bubaalchaa miti isheen. Wayyoo mucaa koo jedhe. Gara mana isaatti fiigee bishaan fidee dhufe. Manni isaa iddoo hawwii fi Latiin jiran irraa meetira 100 caalaan fagaata. Bishaan mataa isheetti dhangalaasee kan hafe immoo laphee isheetti dhangalaasee yeroo kana xiqqoo lubbuun isheetti deebitee of dandeessee ol jette. Maal kanaan dura gaggabduu akkasii qabdii? Hin qabu. Amma maal takka ishee tuqe hin beeku. Haala kana gidduutti hawwiin ol ka'aa. Natti fooyyeera ni deemna. Eessa? Obbo Wasawwasaan garuu lakki manatti deebisi xiqqoo haa boqottu. Akka kanaan barumsa baruu ni dandeessu. Karaan keessanis fagoodha. Dandeessee tabba kan hin baatu. Ammas karaa irratti ishee dhukkubuu danda'a. Manatti fuudhii gali haa boqottu jedhee. Latiinis akkuma Obbo Wasawwasaan jedheen dabtarii hawwii lafaa funaanee erga walitti qabee booda hawwii harka tokkoon ofitti ishee qabee gara manaatti qajeelan. Obbo Wasawwasaanis amma fooyyofteetti galtee ciistu jechaa xiqqoo wajjin deemee geggeessee gara dhimma isaatti qajeele. Latii fi hawwiinis gara manaatti tabba mana barumsaa meersii ol ba'anii harka mirgaan gara mana isaaniitti maqan. Utuu cal jedhanii suuta deemaa jiranii hawwiin Latii amma dubbiin kun dhugaadha? Isa yeroo irraanfadhu murtiin hundi si harka jira. Fedhii fi jaalallee kee malee kan ta'uu danda'u hin jiru. Yaa Latiikoo, utuu murtiin koo fi fedhiin koo fudhatama qabate silaa dhaabbii kootti akka horii na gurguruuf qofaa isaanii mari'atan ture. Hundumaaf suuta jennee mari'anna. Ammaaf irraanfadhu. Ani si malee jiraachuu kan hin danda'u natti hin fakkaatu. Kottu wal fudhannee gannaa. Kana gochuun nurra hin jiru. Hundee tasgabboonni mari'anna. Ammaaf irraanfachuu yaali ittiin jedheen jajjabeessaa mana ga'an. Akkuma mana ga'anii hawwiin deemtee siree ishee irra dhibbaan galtee ciiste. Aadde Bashaatuu fi aadde Desiriin baay'ee na'anii Latii maal nagaa miti? Maal taate hawwiin? jechuudhaan gaaffii irratti gaaffii daddabalanii asii fi achi afuursan. Latiinis deebii kennuuf xiqqoo yaadee tuma deemuu akka maraammaroo ishee godhee kufte jedhe. Hawwiin ciistee gaaffii haati ishee fi haati Latii gaafataniif deebii Latiin deebisu dhaggeeffachaa turte. Sagaleen haadha ishee akka sagalee waraabessaa ishee sodaachise. Sagalee diinaa ta'e itti dhaga'ame ishee jibbisiise. Haadha isheetti fakkaachuu didde. Yoona kana na gurgurachuuf qabdiin fudhatiin jirti? Budaan kun
carraa jireenya koo isa gara fuula duraa na jalaa balleessite jettee guungumte. Kana booda haati Hawwii fi haati Latii bira dhaqanii nagummaa ishee gaafatan. Kana booda ciistee akka boqonnaa fudhattu itti himanii gara hojii isaaniitti bobba'an. Latii qofaatu ishee biratti hafe. Haati Latii kushiinaa keessa galtee Latii hoo jettee iyyitee waamte. Latiinis akkuma sagalee haadha isaa dhageen Hawwiidhaan nan dhufa ittiin jedhee biraa deeme. Na waamte harme? Eeyyee, kana jaartii keetiif geessiitii dafii gara kootti deebi'i jette. Kokkolfaa shaayii kubbayyaatti guuttee itti kennite. Latiinis xiqqoo akka korfuu ta'ee fuula isaa ibsee harkaa fuudhee Hawwiif shaayii kennee gara haadha isaatti deebi'uuf ofirra galagalaan. Hin deemin taa'ina bira. Afachi nan dhufa jedhee gara haadha isaatti deebi'e. Haati isaas giiftii Ruutii torban darbe xalayaa nuuf ergite irratti bara geerre yeroo ilmi keessan 12 raawwatu biyya Siwiidiniitti isa fudhadha nuun jetteetti. Kana waan ta'eef yaa ilma koo tokkittii koo barumsa keetti jabaadhu. Asii 12 raawwattee biyya faranjii deemtee barattee yoo dhufte nuunis rakkoo kana keessaa nu baasta. Abdiin keenya Waaqa nu uumee fi tokkicha keenya kan taate si'i. Kanaaf haala intala kanaa wajjin taa'aa jirtanii natti bareeduu dide. Warri ishee sooressatti heerumsiifachuuf murteessanii jiru. Isaanis intala tokkittii isaanii kana nama hiriyaa ishee hin taane jaarsa kaakayyuu ishee ta'anitti heerumsiifachuuf walii galanii jiru. Uffata isheen uffattu baasii mana isaanii keessaa hundumaa kan kennuufi jaarsicha ishee fuudhuuf jedhu kanaadha. Waan kana ta'eef haatii fi abbaan ishee haala itti wajjin taa'aa jirtu kana hin jaallanne. Jaarsichis yoo kana beeke si ajjeesuu danda'a. Adaraa kee yaa ilma koo biyya faranjii deemte yoo barbaadde faranjii yoo hin barbaanne immoo asuma biyya keetti yeroo deebitu akka Hawwii kana kan bareeddu si fuusisna. Adaraa kee gooftaa koo ati hamma yoonaatti barumsa keetti jabaadha. Amma gara fuula duraatti jabaadhu baradhu. Ani isin argeen jira. Gaafa namni mana keessa hin jirre qofaa kee ishee bira hin taa'in jettee akeekkachiiste. Latiinis waa'ee biyya faranjii deemuusaa yeroo lammataaf dhaga'uun isaa dhimmichi dhugaa ta'uusaa yeroo isa gammachiisu jaalalleen isaas nama gara biraaf kennamuuf murtaa'uunis yeroo lammataaf haadha isaarraa dhaga'uun isaa heerumni ishee dhugaa ta'uusaa irratti immoo baay'ee gadde. Gaddi qofa osoo hin taane sammuu isaatu jeeqame. Lubbuun isaa boqonnaa dhabde. Battalaan utuu yaadiin imimmaan ija isaa keessaa burqe akka bishaanii maddii isaa irra gadi lolee. Haati isaas haala isaa kana hubattee baay'ee gaddite. Maal kana Waaqayyoo maal nutti fuudhe? Amma kanaan si gorsu sirriitti na dhaga'i. Barumsa keetti akka hin laanne waan hundumaa suuta bira geessa. Ani sitti himeen jira jette. Harmi maal godhinaan jettaa? Barumsa koo irratti ani hin dadhabne. Isa beeka ani dadhabdeetta hin jenne akka hin daganne jechuu kooti. Gaariidha hin dagadhu. As nan beeka harme jedhee biraa ka'ee gara siree isaa dhaqee taa'ee maddii isaa harka lamaan qabatee gadduu jalqabe. Hawwiin qofaa ishee duddaan siree irra ciistee seegaa baay'ee turte. Latii koo jettee waamte. Haati Latii yaala ijoollee kunniin sodaachuudhaan baay'ee dhiphatte. Hojii hojjechaa jirtu dhiistee ol kaatee dhaabbattee nan bade. Ani intala kana akkam abbaa koo godhu isheenoo maraachaa jirti. Yaa Waaqayyo ati salphina kana keessaa na baasi. Anaanoo yaaddoon isaanii na ajjeesuufi ani intala kana maal godhe jette. Latiin garuu akkuma Hawwiin isa waamteen fiigee bira ga'e. Yeroo inni bira dhaqee taa'u haati Hawwii mana hin jirtu. Maal taate? Maaliif turte? Inni qofaa koo kanan taa'u dhabee yaadaaf rakkachaan jira.
atillee akkanan jajjabeessineef narraa fagaachuu jalqabdee jette. Kan dubbatu wallaale lakki waa barbaadaan ture jedhe. Hawwiin morma isaa ofitti qabdee wal dhungachuu jalqaban. Harmeen kee dhufanii? Lakki gabaa deemte jette. Ofitti qabdee laphee isaatti hirkatte. Innis boquu ishee ol qabee eebuu jaalalaa isaa hidhii isaan qadaadee akka kanaan yeroo baay'eef walirra turan. Kana gidduutti utuu sagaleen dhageessisiin haati hawwii irra baate. Raajii hojjechaa jiran argitee mataa qabattee ani badeera, ani nan badee, nan qaanee, nan salphadhe jechaa iyya keessaa fuute. Akka carraa ulee lafa jiru tokko of biratti argattee lamaanuu bakkuma ciisanitti takka takka akkuma irra buusteen hawwii filatiin naasuudhaan sireerraa yeroo orutaalanii ka'an aadde dissirii darbatanii lafatti kuffisanii fiigichaan gadi ba'an. Lafa lixan nabanii mana latiifaa keessa galan. Haati hawwiis akkuma ulee qabattee lafa kuftee kaatee jechaa isaan faana buute. Yeroo isheen mana latiifaa bira geessu haati latii daftee balbala irratti cifatte. Haati hawwii garuu jechaa ganda jeeqxe. Iyya aadde dissirii dhaga'anii ollaa fi namoonni karaa irra darban oduuf itti yaa'an. Aadde dissiriin akka nama maraate taate. Daraaseera kunoo ilma obbo jireenyaa intala koo butee mana galchate. Adaraaseera poolisii naa waamaa. Baas intala koo mana kee keessaa. Baas intala koo mana kana ilma isheetiif kennuuf ol galfattee isaaf kan taatu miti. Cittoo malee maal kennitaafi jettee waan baay'ee ishee arrabsaa iyya isheetti fufte. Battala kana haati latii gaditti baate. Si aniyyummaa keessaan ba'a jedhee ala koon gurguru horiif jettee jaarsa kaakayyuu keenya ta'utti gurgurachuu fi kan qabdii fudhatte si miti. Kana mannaa duusiif wayya. Kan ilmoo keetiin daldaaltu ati sareera. Tama abbaa kee goota gaa. Hawwiinoo hiriyaa jaallattu qabdi. Latiitti malee hin heerumtu garaa kutadhu ittiin jette. Haati latii aariidhaa fi dhiigiidhaan gara biraas waan baay'ee ittiin jette. Walumaa galatti baay'ee erga wal arrabsaa turanii booda wal qabatanii qeensaan fuula wal ciruudhaan guddaa wal meenanii. Namoonni ollaa dirmataniis yaalii guddaadhaan gargar qaban. Kana booda haati latii ol galtee balbala mana ishee cufatte. Haala isaanii kanatti ollooti isaanii baay'ee gaddan. Akkas wal lolanii arganiis dhaga'aniis hin beekan. Hawwiin jeequmsa kana keessaa karaa boroo baatee gara mana haadha kiristinnaa isheetti baqatte. Haati hawwii balbala obbo jireenyaa irra dhaabbattee otoo iyyituu abbaan hawwii obbo Bulchaan dhufe. Erga rakkoo uumamee haadha manaa isaa irraa dhaga'ee booda innis akkuma haadha manaa isaa marraachuu jalqabe. Obbo Bulchaan ulee baatuun balbala mana obbo jireenyaa rukutuudhaan cabsuu ga'e. Yeroo kana namoonni ollaa jeequmsa ka'e tasgabbeessanii dubbii qabbaneessuuf abbaa fi haadha hawwii sossoban. Haati latiis hawwii akka mana ishee keessaa baastu suuta gaafachuudhaan erga amansiisanii booda balbala manaa bansiisan. Haati latii hawwiin mana ishee keessa akka hin jirre utuu balbala hin baniin mana ishee keessa dhaabbattee erga namoota hundumaatti himtee booda mana bante. Yoo na amanuu baattan kottaa seenaatii ilaalaa jettee ol galchite. Yoo na amanuu baattanii kottaa seenaa ilaalaa jettee ol galchite. Hayyama haadha latiitiin namoonni 3 ol galanii guutummaa mana isaanii sakatta'an. Garuu latii malee hawwiin akka hin jirre
obbo Bulchaa fi aadde Dinsireetti himuudhaan isaan tasgabbeessuu yaalan. Aarii aadde Dinsirii sababii hin qabbanoofneef namoota gidduu la'uudhaan ammas haadha latee hafte qabatte. Lamaanuu harkaan wal qabatanii abootteedhaan wal dha'an. Haa ta'ullee malee utuu baay'ee waliin miidhiin namoonni gargar isaan qaban. Kana booda obbo Bulchaa fi aadde Dinsirii takka sossobaa takka immoo itti eekamaa tasgabbeessuudhaan gara mana isaaniitti galchan. Namooti naannoo sana turan tokko tokko yaada garaa garaa dubbatu. Har'a seexan akkamiitu gidduu isaaniitti dhalate jedhu. Tokko tokko immoo kun waan haaraa miti. Ijoolleef saree tollaa walitti naka jedhu miti. Ammas kanumatu ta'e jedhu turan. Obbo Jireenyaanis dubbii kana dhaga'anii turan. Garuu har'a galgala eegumsi waardiyyaa dabaree isaanii waan ta'eef yeroodhaan mana cufaatti rafaa jedhanii gara hojiitti deeman. Obbo Bulchaan gaafa sana guyyaa dhugaatii isaa dhugaa olee machaa'ee erga dhiyee qe'eetti deebi'e. Akka dhufeenis mana isaatti hin galle. Balbala mana obbo Jireenyaa uleedhaan rukutuu jalqabe. Yeroo obbo Bulchaan uleedhaan mana dha'u aadde Bashaatu ilma ishee wajjin irbaata nyaatanii ka'anii harka dhiqachuu irra turan. Latiin haadha isaatiin harme. Obbo Bulchaan machaa'anii waan dhufaniif calluma jedhe. Ittiin dubbatin jedhe. Abbaan hawwii arraba xaxameen fiigi mucaa koo naa fidda yoo taate fidi, yoo fiduu didde mammaa mana kana sirratti hin jigsa jedhe. Itti aansees gurbattii kee ishee waan badii kanatu mucaa koo hawwii butaa jechaa balbala isaanii rurrukute. Aadde Bashaatuun utuu balbala hin baniin keessa dhaabbattee maaloo abbaa hawwii mucaa of harkatti guddistaniin waan badee yommuu jettan xinnoo isinitti hin ulfaatu? Maaloo maa cubbuu haasoftu? Mucaa wallaalaan kanan beeku inni hammina hin qabu jette. Obbo Bulchaanis cal jedhi amma intala koo fidde moo hin fiddu jedhe. Balbala uleedhaan tumuudhaan ganda sana goolee nagaa dhowwe. Namooti wallaas gocha isaa kana calluma jedhanii hin dhiisne. Gadi ba'anii itti dheekkamuudhaan qabanii gara mana isaatti galchan. Bulchaan dur dhugaatii dhugee machaa'ee maatii isaas haa ta'u olloota isaa jeeqeen beeku. Amma ji'oota muraasaa as garuu Haajii Yuusuf gaafa intala isaa fuudhuuf walii galan irraa jalqabee qarshii hammaaranii waan itti kennaniif haalli isaa kan durii irraa jijjiirameera. Haraqee Habashaa fi farsoo dhuguu dhiise. Haraqee faranjii dhuguu jalqabeera. Mana isaa keessattis foonii fi dhadhaa malee shiroo fi zayita afaaniin qabu jedheera. Manni isaanii keessi baay'ee jijjiirameera. Lafa mana keessaa aadde Dinsiriin durii tafkii balleessuuf jettee dhoqqee sa'aa lollaatu hafee amma dhagaa fi simmintoodhaan qulqullaa'eera. Sireen teebaa isaan durirra ciisan bakki itti gatameera. Sireen hawwii fi obbo Bulchaan fa'aa amma irra ciisan kan biraadha. Siree dhaabbatii Moosfooldi jedhamu oomishu magaalaa Finfinnee irraa gatii guddaadhaan bitameen bakka bu'eera. Uffannaa fi kopheen isaaniis akkasuma jijjiirameera. Bulchaan hojiillee yoo ijaarsa manaa ta'e malee akka durii boolla mana fincaanii biirii bishaanii qotuu dhiiseera. Hojii ogummaa harkaa gara biraa uffachuu jalqabeera. Sababii kana ta'eef guyyaa guutuu haraqee faranjii fi daadhii dhugaa oolee machaa'ee galuu jalqabeera. Hawwiin bultii 7 mana haadha kiristinnaa ishee turtee kadhaa jaarsummaa guddaadhaan deebisanii manatti galfatan. Hawwiin bultii 7 yeroo mana haadha kiristinnaa ishee bubbulaa turtee fi erga mana warra isheetti deebitees jaalallee ishee latii wajjin guyyaa hundumaa wajjin mana barumsaa deemu. Akka haatii fi abbaan ishee isaan hin argineef mana isaanii irraa fagaatanii karaatti wal eeganii
wajjin deeman. Yeroo galgala manatti deebi'anis akkuma barsiifatan yaaddisa baargamoo jala boqotanii arraa jaalala isaanii raawwatu. Haati hawwii fi abbaan ishee garuu intalli isaanii gurbaa kanaa wajjin akka hin deemne jabeessanii akeekkachiisaniiru. Garuu